Irreefi gaachanni Oromoo giddugala Oromiyaa keessa socho'u waraana weerartuu Shaabiyaa fi Affaar kanneen bilxigannaan bobbaasee adabaa jiraachuu beeksise. Gootichi waraanni bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa keessa socho'u godina Walloo Cibraan Hasan Ammee haleellaa mootummaa faashistaa biyya Irratti gaggeesseen injifannoo boonsaa galmeessuun beekamee jira. Imalli gara Finfinnee hanga qe'ee keenya handhuura keenya diinaan uunfatamnee Finfinnee irratti alaabaa keenya gadi dhaabnutti jabaatee itti fufa jechuun jajjabeen dhaadatee jira. Bal'ina odeessa kana qabannee jirra hanga xumuraatti nu faana tura. Manni murtii bilxigannaa dhadhachaa guyyaa kaleessaa ooleen Laamroot Kamaaliin bilisaan gaggeessuun himame. Itoophiyaan dhaabbii fayyadamummaa daldalaa AGOA keessaa haqamte. Ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota keenya. Odeeffannoolee wayitaawaa muddee 25 2021 kan guyyaarraa qabannee walitti deebinee jirra. Hanga xumura odeeffannoo keenyaatti nu faana turaa jecha kanneen chaanala YouTube keenya faarataatan subscribe gochuun maatii chaanala keenyaa ta'a. Odeeffannooleen wayitaawaa biyya keenyaa saffisaan akka isin qaqqabuuf qophii keenya like gochuun akkasumas share gochuun hiriyoota keessaniif qooduun nu faana tura. Qophii keenya irratti yaada qabdan ammoo komentii keessatti barreessuun nuuf qooda. Odeeffannoo keenya guyyaadhaa waliin turtii gaarii. Irreefi gaachanni Oromoo giddugala Oromiyaa keessa socho'u waraana weerartuu Shaabiyaa fi Affaar kanneen bilxigannaan bobbaasee adabaa jiraachuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa muddee 21 2021 irraa eegaluun weerartoota humna Shaabiyaa fi Affaariin walmakanii Oromiyaa weeraruuf adeeman adabaa qabsiisaa jira jedhe. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa muddee 21 2021 irraa eegaluun weerartoota humna Shaabiyaa fi Affaariin walmakanii Oromiyaa weeraruuf adeeman adaba qabsiisaa jira jedhe. Haaluma kanaan muddee 21 2021 Shawaalixaa aanaa Meettaarobii magaalaa Shinoo bakka Qaxqaxoo jedhamutti haleellaa weerartoota kanarratti gaggeesseen 56 ajjeesuun 70 ol madoo ulfaataa fi saaxiluu himeera. Gama meeshaatiin qawwee AK-9 snaayiperii 12 boombii harkaa 17 fi piistoolii 5 galii moonaa qabsoof taasisuu ifa godhee jira. Achuma Shawaalixaa aanaa Meettaa walqixxee handaara magaalaa Minaareetti muddee 21 2021 humna weerartuu Shaabiyaa fi Affaar Oromiyaa weeraruuf deeman dursee haleeluun 48 ajjeesuun 32 madoo damdammii hin qabneen adabee meeshaa gosa hedduu hiikuun moonaa qabsoof galii taasisuu beeksiseera. Muddee 23 2021 ammoo achuma Shawaalixaa aanaa Amboo Coobiitti humna weerartoota kanneen lakkoofsaan hedduu harcaasuun injifannoon goolabeera jedha. Gama waraana bilxigannaan ammoo muddee 22 2021 sulula Mogoriitti waraanni bilisummaa Oromoo humna federaalaa tsara shimmig tawaagii kan jedhaman haleeluun baay'ee ajjeesee kanneen hafan reeffallee kaafachuu sodaachuun baqatanii deemuu beeksisee jira. Boboon giddugaleessa Oromiyaa kaaba lixa Shaggar Onaa Dagam gandoota lama keessatti guyyaa kaleessaa muddee 23 2021 humna diinaa sakattaaf bobbaatee haleeluun ofirraa deebisee jira. Kaaba Shaggar Onaa Dagam ganda Yaayyaarooti lola ganama saa 3 irraa eegaluun hanga saa 10tti adeemsifameen waraanni bilisummaa Oromoo humna diinaa iddoo addaa qarree jedhamutti haleellaa taasiseen 52 du'aan yoo adabu. Humna diinaa hammam baay'ee ta'an madoon adabee jira. Bifuma wal fakkaatuun onuma Dagam ganda Qundee Agamsaa iddoo addaa Laanqisaa jedhamutti tarkaanfii diina irratti fudhateen paatroolii 2 waraana diinaa guutuu baay'inni ishii 28 waliin yoo barbadeessu Ayisuuzuu tokkos haleelamtee jirti. Lola kanarratti waliigalatti 61 du'aan yoo adabamtu danuun madoo damdammii hin qabneen geggeeffamtee jirti. Lola guyyaa kalee gandoota kana lamaan irratti ta'een madoon hospitaala Fiichee ciisaa jiru nama 163 dha jedhame.
Gootichi waraana bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa keessa socho'u godina Walloo Cibraan Hasan Ammee Haliillaa mootummaa faashistaa biyya Irratti geggeesseen injifannoo boonsaa galmeessuun beekamee jira. Irreef gaachanni uummata Oromoo waraana bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa godina Walloo Cibraan Hasan Ammee lola mootummaan faashistaa biyya muddee 2021 aanaa baatee warra waayyuu oonaa ciffata jedhamu keessatti lola waboorratti banteen waboon humna diinaa isaan barbaacha dhufe kana ofirraa qolatuun kaan ajjeesee hedduu madeessuu qotee bulaa aanaa baateerraa bilbilaan miidiyaan mirkaneeffatee jira. Lolli kun gara galgalaa yoo eegaluun osoma wallolaa jiranii dukkanni addaan isaan baasee jedhu namni gabaasa kana nuuf laate. Waraana biyya kan bakka tokkotti du'e nuti ijaan argine 8 yoo ta'u bakka biraattis 4 ol ni ta'a. Akka dhaqnee hin ilaalles nu dhorkanii halkan keessaa ambulaansiin dhufanii reeffa isaanii guuratan jedhu namni gabaasa kana nuuf laate. Waraanni shiftaa biyya kun injifatamuu eegaa argee booda ganda naannawaa san jirutti qawwee achi qabee yoo dhukaasu battalumatti ilmoo dhiiraa fi shamarree galaafatu himamee jira. Namoonni yeroo sana waraana biyya wareegaman kun Hamzaalii mucaan umuriin isaa waggaa 11 Faaxumaa namoota jedhamanidha. Waraanni kun nagee osoo hin jenne ammas ganama sanii waraana bilisummaa Oromoo loluuf deebi'anis osoo hin milkoofneef deebi'uu dubbatu maddi keenya. Manni murtii bilxiginnaa dhaddacha guyyaa kaleessaa ooleen Laamroot Kamaaliin bilisaan geggeessuun himame. Ajjecha artist Haacaaluu Hundeessaan shakkamtee waggaa tokko oliif hidhaarra kan turte Laamroot Kamaaliin kalees manni murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataatti dhaddacha fara shororkaa fi dhimmoota heeraa lammaffaa bilisaan geggeesseera. Hidhaa ji'a 3 qofa kan itti mure manni murtiin kun kana dura hidhaarra waan turteef bilisaan akka gadhiifamtu jedheera. Ajjeefamu artist Haacaaluu hordofee haalaan kan shakkamte Laamroot Kamaal guyyaa kaleessaa kana yakka ittiin himatamterraa bilisa jedhamte. Murtiin mana murtii kana hordofee mootummaan bilxiginnaa hundeema irraa shira haqaa Haacaaluu irratti dalagaa jiru fiixaan baafata kanneen jedhanis heddummaachaa jiru. Haacaaluu ajjeesuufis ta'e ajjeesisuuf dursee kan itti gaafatamu qabu Laamroot Kamaal ta'utu jiru. Mootummaan bilxiginnaa bilisa jedhee ishee geggeessuun kan nama qaanessuu fi ajjeefamuu Haacaaluuf itti gaafatamni murna bilxiginnaa mataa isaa ta'u namoonni baay'een dubbachaa jiru. Gariin namoota ammoo mootummaa bilxiginnaatu Laamroot waliin ta'e Haacaaluu galaafates jedhu. Ajjecha Haacaaluu hordofee kanneen ajjecha kana keessaa harka hin qabne akka waan isaan ajjeesanii fakkeessuun murtii dabaa itti kennanii hidhuun illee muufii guddaa kaasee jira. Kanneen akka Xalahuun Yaamii fi Abdii Alamaayyoo fa'a yakka kana keessaa akka harka hin qabnee fi mootummaan bilxiginnaa badii isaa dhoksuuf akkasuma Laamrootiin bilisa baasuuf harka qulqulluu yakkus danuun dubbataa jiru. Laamroot Kamaal kana dura manuma murtii kanaan bilisa jedhamtus abbaan alangaa bilxiginnaa oliyyannoo fudhatee turuun isaa ni yaadatama. Itoophiyaan dhaabbii fayyadamummaa daldala AGOA keessaa haqamte. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden amajjii tokkorraa eegalee Itoophiyaan tarree biyyoota fayyadamtoota carraa daldala qaraxarraa bilisaa AGOA keessaa dhaabbiin akka haqamtu murteessan. Giinii fi Maaliinis sababa fonqolcha mootummaa humnootii waraanaa isaanii raawwataniin AGOA keessaa dhaabbiin haqamuu ibsi White House baasee ni mul'isa. Jalqaba sadaasa darbii Ameerikaan biyyootiin sadan carraa daldala qaraxarraa bilisaa kan argachuuf ulaagaa barbaachisu hin guutne jechuun guyyoota 60 keessatti akka fooyyessaniif akeekkachiistee yeroof faayidaa AGOA akka hin arganne haqxee turte. Itoophiyaan faayidaa kana akka hin arganne kana qabte waraana kaaba Itoophiyaa deemaa jiruun walqabatee sarbamoota mirgoota namoomaa raawwatamaniin ta'uu labsiin pirezidaantii Baayiden raggaasisan ni mul'isa. Biyyoonni AGOA irraa fayyadamootaan ulaagaalee carraa qaraxarraa bilisaa kan argachuuf guutamuu qaban olaantummaa seeraa mirgoota hojjettootaa fi mirgoota namoomaa kabajuu qabu jedha seerri daldala Ameerikaa. Xumura irrattis hidhattoonni murna bilxiginnaa ilmaan Oromoo ajjeesuu jabeessanii itti fufan. Kaleessa muddee 23 2021 lixa Oromiyaa godina Wallaggaa Oonaa Boonayyaa Booshee keessatti qeeroon Oromoo lama hidhattoota murna bilxiginnaan ajjeefamuun dhaga'ame.
Qeerroowwan ajjeefaman kunneen Tamee Yaasuufii fi Alamaayyoo Xaafaa kanneen jedhaman ta'uun barameera. Ilmaan Oromoo yeroo ammaa golee Oromiyaa maratti sababa Oromummaa isaanii qofaaf ajjeefamaa jiraachuun beekameera. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoolee wayitaawaa nuti guyyaadhaaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolabama. Kanneen chaanala YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii chaanala keenyaa ta'a. Odeeffannooleen wayitaawaa biyya keenya saffisaan akka isin qaqqabuuf qophii keenya like gochuun akkasumas share gochuun hiriyoota keessaniif qooduun nu faana tura. Hanga xumura odeeffannoo keenyaatti waan nu faana turtaniif galatooma.